Mucaan bareedduudha waan jettu. Yaa Mee maal warri moodetara wal bira haa nati dee wal bira haa. Guys nama wal fuusisaa hin jiru ishii isaan lameen qofa malee hojii akkasiiti miti kun. Mucaa keenya kana haa qajeelu bakka jechuun ni jira miti wal fuusisuu deemna isaan lameen qofa malee namni biraa anallee na fuusisaa warra ittiin wal fuusisuu hin jiru nuti. Isaan lameen ol guddisaame guys. Moodetaroonni jirtanii? Hamzaa Sheek Jaabir ispoonsara isaan lamayyoo koo ol fuudhan ta'e ni godhaa jee jira guys sargii isaanii guututti. Okay, assalamu alaikum urji kam nagaa. Ma artere fuulan guurini qoqqoof litu bisree mucoo. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya fahmin anjani warra harari warra kombolchaati ati warra isaati. Anuleen urji akkuma asirra jiru kana urji haarone warra harargee lixaati. Okay, ani garuu si jaaladhee bakka naa taatee jirta waan ta'eef silaa olillee kaatee dhaabbattee gaanamnuuf beektee guddaan kataa kun amantiin qabu hagarii miillan qabu mita akka yaan tokkee ol kaanii wallaallaa akkana jiime gutakka. Yaa taa'e dhiifama hojii taa'e. Yaa nalaa miillan qabne tolaa jira beektu. Laa yamman kana gaa nama sheekaa nama ustaazotaan nu bira jiraa si ol kaanee dhaabbachuudhaaf keessaanni ta'a garuu an asirratti ol ka'ee dhaabbachuu nan sodaadha garuu hedduu takka. Ishi rakkoo fooloon qabu fooloon ogadaayi. Maayyo ergadhu. Miila numa qabdaa miree. Miila niin qaba alhamdulillah miila qaba naan isuuti dhufee makee. Nama deemtaami lafa nama deemtaami. Niman deema sirriitti hin deema nama islaam miila qabaachuu baadhee qaataa gurraallee dhageesse. Gurraallee dhageesse yaallee agarta. Yaa. Ni nagara ni dhaabbadha. Alhamdulillah fayyaa guutuun qaba. Anna amma akkam jettee amma naataatee jirta ani garuu maallaqa hin qabu si fuudhu ni fadha wal gaafadhaa amma dura fuutee jirtaayee amma dura heerumtee jirtaayee kana kanas wal gaafadhaa yaa heerumee jira yaan an garuu fuudheen jiru waan sana garuu beeku garuu si malee heerumeetiin jira akkasii akkami duuba. Oh ni qabdaa jii gaafadha sase faamii gaafadhu baate anaa si gaafata. Baay'ee heerumeetiin jiran naanni maamsa. Heerumuun maal rakkoon qabu bara heerumuun rakkoon qabu heerumuun rakkoon qabu maal rakkoon qaba heerumuun badii miti bara. Ilmoo dhaltee gitaa. Bultiidhaaf ta'udha malee. Ilmoon dhallee. Okay. Diko qirna jee baramza. Injain abadan kirsin jain wallahi kirsin jain Irmaa si jaaduba. Ina yaaltana akkam yaaltana addaan hin kuma akka. Maakitti yaani dubra barbaada mucaan dubra kan biyya keessaa hoostar rakkoon qabu garuu si malee an tokkoffaa dura naataatee jirta. Ayyoon siitoo baadhees. Dubartii si nama jabduudha nama bultiif ta'u ni beeksisti. Woo namni kana tokko jira wallahi nama ajaa'ibaati muceeyoon. Hai. Hamzaanii fi Maakiyyoo taate jaalayyee taate rakkoon qabuutti. No nuti miti. Nuti miti ati Isaa wayna fuudhu deeman isin na fuudhu deema. Fuudha naga tarii fuudhu deema ijoollee hojaa. Hamban naataatee jirta garuu ilmoon qaba minaamin heerumeetiin jira minaamin jennaan. ilmoon qabdu lakkee. Aha wata Asoomni jaalladhu asoomni booda na kijibsiisa waan ta'eef dhugumaan dubbachaa jira. Ilmoon qabus jette. Bakka yoo ilmoon qabaanne taate yoo ilmoo qabaatte waan qirna jaa. Ilmoon qabdu laal faami qalbii takkaan gammadii taa'e ilmoon qabdu ilmoo ta'e qofa dhalti inshaallah atummaan qophaa'ii mucoon nama gartee shanyii barbaadan asirratti hoggaa laalan qibaaba iddeena nama qubsu qibaaba irra beekanii jaan akkasiimi. Yaa. Kanaafuu wassalaam rakkoon qabu ani waan hin jee akkumaan jeetti abshir bakkaan jira takka narraan sodaatini isin waliigala amma waliigaltanii mee takka haasawa waliigaluu haasawa isin dhageeffannaa.
Amma kam zan je kanatti ana mafurun fada an majirati tita kana gubba harka winde kana je na mojun namnun di khanis natti bi masonatti aso na yamin qablu fadani wante am fode tita kana ragalum fada ga wante salaman tanabduti daf akam fode tita kana ragalum barbada anni ma tu torban kana kaisi wana fayim tan kana khawal goran barbada ni khawal goran fada Ya rakkoon qabu. Wanta kajira Gidaan na jaalatu jirta moo dhugumaan na jaalatu jirta malee warra asirraa wallahi sinje an he fuudhee tiktok irraa galuun fada yookaan maakiin faana tiktok irraa akkanaa gara fada guyyuutu faa bultii horachuun fada ilma dhaluun fada jireenya dibdeetaa jiraachuun barbaada bakka fuudhee garuu maallaqa kan qaban. Malee ni daruuri miti. Fayyaa ni qabdaa yakmaree kun achitti fayyaa qabaannaan boru dalagannee nama gargaaruu dandeenya bara. Urjii wanta kaan jaa. Dada gaisa. Faamiin kuni nama dalagaallee beeku, nama gartee dandeettii harkaallee qabu. Amma namni gari itti qoosa sii galee akka kun uumama rabbiiti. Akka amma faamiin itti jiru kun anniin beeka. Ani nama waan kana barate sii galee amma faamiin waan kana ifiif akkana goggodutti hin jiru sii galee kun uumama rabbiin akkana nama uumu. Silaama biyyaalaa taate wanni kun irraa kuta sii galee lilmee takkaa jira. Habbuma takka qofa fudhata faamiin istaayilli isaa guututtuu hormoonni ni jijjiirame jechuudha. Tana waan godhamuu danda'u biyya keessatti illee doktoroonni waan kana godhan ni jirani. Akka kanammoo akka inni beekaa godhatu seen siiriyasii baanaa beeka. Akka kun uumamaan jira. Kanaafuu yoo dhugumaan jaalatte waan kana hunda sirreessuu dandeenya. Anilleen isinii wajjin jira akka obboleessa keessanitti namni beekitaa bultii namaati yaade rabbiin bultii isaatiif yaadaa jaarsii galee. Kanaaf wanni inni fadhu dhuguma rabbiitti inni fuudhee gartee onlaayina kana gubbatti namni qalbii fi kana isa godhatuu dhabuudha. An obboleessaan qabaa. Kanaafuu bakka saniif jechaan waan kana je'ee kanatti humaa takka qirsin je'in jechuu fadheeti wanni kana kanaan jirti ni toltiisi. Ammoo siiriyasiin haasa'u jira isin siiriyas haasawaa waan jiru yoo isin walii galtan an akkumaan isin je'ee waan aruuza keessanii guututti ana obboleessa keessaniitu isinii cofa takka rakkoo takka malee. Yaa rakkoon qabu galatoomaadha. Garuu nuti fayyaa qabna alhamdulillah. Aruuza obboleessaa godhuun hooma jiraati. Laakiin alhamdulillah fayyaa qabna. Naafisi malee boru nama gargaaruu dandeenya bar akka ammaa kana hin jiraannu waan ta'eef. Amilee ta'e cabsitee hin qabatin bakka guddaan gaayettee yaaduu qabda malee. Dandeettii ta'e sheefa ta'uu keetiis sheefa nyaataa waa hunda akka nu odeessitu feena haadha gaa'u sii galee. Dandeettii rijaalis dandeettiin jekkuma jiru ta'ee anaasii walumaa galoodha ammaan tana malee dandeettii mooyaa qabaachuu waan sana akkuma jiru ta'eedhis walumaa galoodha. Yaa sheefa mucaan keenya sheefa nyaata waan adda addaa godha si galee yoo waliin galtanii illee mana nyaataa banattan nyaata chaayinaa godhuu danda'a, hindii godhuu danda'a, arabaa godhuu danda'a. Kan waan hin beekne qabu duraan Somaalee keessatti mana nyaataa qabaachuu ture si galee. Annaa waa hunda ni danda'a. Hojiilee hojjechuu dandeessan akkasuma namaa wajjillee walii galaa nama hedduu wajjin walii galuu jechuudha. Si galee. Yaa rakkoon qabu. Rakkoon qabu si malee. خلاص أنا فيتي بالبلا خي سيفين رجع واسا في سيفين كا خي ساول تبيسني أكيبوتا السيفين وان جن ما غافي وان وترجعينا السيفين هم زافي ما كتيمنا يا ركون باب إنسان أقول يوم كينيا وسادة كينيا سبنا غدا كينيا ركون تكفل ونونتي سان ما وجدتي وانتي والله هدو غلطوما جولي تانا نمني خمسة في دبي سدد قوتونا كفلون وغدا التنوي مماكي فولو تلشا guys الراقم مديتين جيران يا عندك سنو فولو تلشا إسان لمن أما يربي وريفا إسان هاق أودو فولو تلشا إسان لمن فولو ولي ديبي سايه
Aara godheetti hin jiran namni. Yaa. Deebisame si deebisame. Abbaan namni fedhellee ta'u kan namni sin fedhuu atin barbaaddatamtu sin jee hundi namni akkaataa hangi akka feete taatullee akkaataa keetiin kas jaalatu inuma hin dhabdu jechuudha. Eዚህ ምድር ላይ የፈለገ ነገር yoo ta'ellee ከeenyummaa kees jaalatu inuma hin dhabdu. Jallataan fedhe hin dhabu jechuudha. Jallattuun feetes hin dhabdu. Waan beekuu qabdan tokko yoo jiraate jechuudha. Waan onni qulqulluu qabaachuudha. Sini galee akkasi. Fooloo walii deebisaa akkasitti waliin haasawaati waan irra geessan amzaatti beeksisaa. Akkasitti nuti illee gammachuu keessan asirratti isiniif celebrate. Atillee urjii bilbila keenyaaf ergi simalelleen naaf haa ergu. Eessa qote simaleen? Maali deebiyaa siifin kaayaa lakkoofsa fayyaa yaa naa deebisee ergatee jira. Maal deemtu Ali? Shabakaa ta'uun dhabbi Itoophiyaa jiraami. Urjii salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Urjii. Wayya lubbuun hin dhagaa. Ilagaan jirti tuni. Dhugaa nama gaariidhaati. Rabbi waliin isin haa fadhu. Amiin. Rakkoon qabu. Yalla makiyye inshallah waritti chaanee. Deema. Maaliif bu'e makkii ol deebise kaa? Jiru bar. Chaarjii irra dhaame dhiiroo? Maybe ta'uun oolu. Yaa chaarjii irra dhaamu malaansa. Yaa. Yalla makiyye follow naa deebise lubbuu. Ayyee taate. Ustaaza mee haajaa wayii takkaaf si bilbiluu barbaada. Biizii jirta amma? Laa lakki hin jiru biizii abshir. Bakka bahuuf deema.